Qoy biyyan galtoodha Oromoon eessa biyyi karaa kam eenyu biyya galee himee ragaa nama fidan. Sababni kee hoo? Sababni hin galleef. Biyya galee himnes injennes injedhus kara fuulduraatti. Habibi mana haaraa qabadhee firiijii bitadhee soofaa bitadhee takkaa sireerra ciisee beeku siree xalabadheera. Bakka mubee gisee dhufte na biratti haara galfatta kaayirooshi. Wallahi wajjin ciisna iyyuu algaa koorra. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. مجانتي بنو مسيتك. Bakka dhuftee ana bira haara galfatta. Oh my god. Oh my god. Fatiyaani pranki hojjetaa jirti. Yoo duraa biyya galuu edda jettee uummata hunda yaada keessa galchitee uummanni hunduu mararfatee isiif yaada keessa gala. Isiin immoo amma waan haasoftu viidiyoo awwaalaat irratti dhageettanii jirtanii. Numaa cirraa shimaa waa'ee galeessatu eenyu dubbatee ani hin dubbanne ragaa naa fidaa. Laa wallaa. Mee amma namni nama rakkate kana nama hin gala jedhee dhugumaan rakkate kana mee akkami gargaara hojiin akkanaa kuni namatti hin tolu wallaa. Akkamitti gargaaramee amma nama miidhamaaf fakkeenyaaf nama miidhama nama rakkate amma Fatiyaani yeroo hedduu bootti amma dhugamaa fi kijibni isiitu walumaa namaan galuu jechuudha. Takka coggaara qabda jedhanii saniif hafe jetti. Takki immoo ani biyya jireenyi qaala'ee kaaffeen gibira qaba manni iddoon dhaqan hundi iddoon ta'an hundi iddoon deeman hundi gibira qaba. Jireenyi Itoophiyaa qaala'aa ani kanan galuu kanan barbaadu jetti. Takka immoo coggaaraa biyya Hindii deemii yaalamii jedhanii miliyoona 3 na gaafatanii miliyoona 3 alla akkaawuntii irratti na galcha akkaawuntii isinii barreessaa jette. Pirankii meeqa dalaydee jechuudha jidduma kanatti. Viidiyoo ofii yoo gaafa duraa Dr. Asli wajjin dubbattanii dagattee Fatiyaa. Diqqaatee doolaaruma 20 naa galchii jetteeni gara biyyaa galaa yoo dandeette 50 yoo dadhabde 20 gara biyyaa galatti viidiyoon kan kee 50 jira ragaan barbaachisu kuni. Mee ragaa fidaa waa'ee galiinsaa yoom dubbadhee ani sanii miti garaa nama nyaatu jechuudha. Silaa uummanni akkas ta'anii yoo kijiban malee nama gargaaru jettee tooftaa kana malatte moo maaliif gizima biraatiif namni nama rakkataa tokko haala kanaan hin amanu bar namni kun sobeetiniin siistama dhiyeessee waan waa itti argatu waan waa itti barbaadu siistama kanaa fi kijibee akkana kadhata malee rakkateeti miti yookaan miidhameeti miti jedha jechuudha. Namni nama rakkataa dhugumaan rakkatee gargaarsa barbaadu tokko yoo argee jechuudha nama dhugumaan galuuf rakkate tokko haala kanaan akkamitti gargaara namni kun hin kijibaa jedha. Yoo ammoo hojii kan kee kana laale amanuu hin danda'u jechuudha. Mana keessa bashannaniitti namoonni hundi gara nyaattii siif qabanii jechuudha. Ati immoo amma kaleessa hin boottaa har'ammoo hin sirbitaa hin dannastaa waan himmaan keetuu walii nama dhibaa jechuudha Fatiyaa. Egaa faamilii kiyya assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Salaamtaa isin gaafachuun daganne hundumti keessanuu kan alaa kan biyya keessaa xiqqaa guddaa amantii kutaa ganda osoo hin jenne warroonni amantaa birallee shama harka fuune baga jiraattan isinin jedha faamilii kiyya. Warri jalqaba irraa gammana hordoftan hedduudhaaf kun naaf galatoomaa malee viidiyoon keessan tolee laayikii sheerii godhaa koomentii yaada keessan barreessaa kan haaraa dhuftan sabskraayibii godhaa maatii yuutuub chaanaala kana ta'a isinin jedha. Egaa faamilii kiyya akkuma beekamu Fatiyaan torbee kana keessa miidiyaa irratti bu'aa turte. Adaraa Dr. Asli dhaammattee biyya galuu edda jettee namoonni hedduun ka gargaaree ka yaadan gargaaree ka humnaan gargaaree gara biyya galtee jechuun namoonni hedduun isiif eenyu jedhaa ture. Isiin immoo amma doktorri na laalee coggaara qabdanaan jedhanii jireenyi qaala'ee gibira nama kafalchiisanii waa hunda nama kafalchiisanii ani galuun heduu waa'ee galiinsatu si jammara ani hin dubbanne jette mubeen jala saalfattee mubeen jala saalfattee jechuudha afaan qabatee waan dubbatu wallaale jechuudha dubbiin nama dhibamee maal dubbatan kaleesseen galaa akkasii jettee boottee har'a immoo ani waa'ee magaliisatu yoom dubbadhee jireenyi qaala'ee ani hin galuu
jettee isii mana keessa deemtee sirbitii jechuudha. Mubeen afaanuma qabatee jechuma hafee jechuudha. Dubbiin afaan nama qabachiisa. Dhiyeessa kee jibuuniitii jala saalfataa jedhanii. Astagfirullah lazim wallah kolfini qabeen. Yoom ani waa'ee galiinsatu dubbadhe akkasiifati ani waa'ee galiinsaa jala sararte jirti galuun hedduu. Coggaarraa qabdinaan jedhanii asiin dura kolooriksii dhugee saniif coggaarran keenan dalaguu galuu hin dandeenye jireenyi qaalaya. Minnoo izii taqamicee yaaganya albalam jette. Wallah jireenyi akkasitti xiqqaatullee hojii birrii xiqqoolee taatu argatan kana hin jiru jireenyi Itoophiyaa. Dalagaa kabbaatii dalagattee sanuun namni biyya Arabaa kanatti waan jajjabduu nyaatu dhuguu barate kun biyyatti waan jabduu nyaatu baajata guddaa nama gaafata. Waan jabduu fayyadamuuf baajata guddaa nama gaafata sun hin jiru Itoophiyaa. Kanaaf nama itti galtuu hin qabne maal goota miti taa'e duraayyuu yaada hin gala jetta. Akkasii uummata yaada keessa galchitteen uummanni fatiyaa jedhee siif yaaddee miira keessa galaate immoo kun gali jedha kun hin galtaa gali jedha. Eessa gala bakki itti galuun hin jiru ani waa'ee galiinsatu hin dubbanne. Ansi jammar algaayyuu ajajadhe. Meeshaa mana keessattuu takka algaa gaarii irra ciisee hin beeku. Algaa gaarii ajajadhe. Uummanni asirraa nama gargaarullee algaa gaarii argatee osoo hin taane algaa gaarii osoo argatanii algaan biyya namaa namatti hin tamacha'u jechuudha akka biyya ofii sanii miti maaliif galgala dadhabdee erga ciifta yaadanuu waan algarra ciifte sitti hin fakkaatu jechuudha osoo algamarraa ciifte akkasii namni namatti tole osoo haguma fedhallee namatti tole jireenyi biyya namaa algaa fedhan irrallee yoo ciisan jireenyi biyya namaa gammachuu hin qabu maaliif namni kun dalagadhee yeroo muraasa dalagadhee keessaa galaa assaaba malee idmee likkii algaa kanarra ciisee mindalleen gizee maraa mindaa qabaa miti yeroo muraasaaf dalagadhee biraa galaa waan akka isa waan yaaduuf waan alga rafee fi firaasharra rafee waa takka ittiin fakkaatu jechuudhaan akka kiyyatti akkasii akka namoonni biraa yaadan hin beeku. Saniif takka algaa gaariirra ciisee hin beeku. Algaa gaarii bitadhaa. Mubee koottu gaafa dhufte wajjin ciifnaa algaa kiyyarra ciifta maal jechuufate ajaa'iba. Kaleessa hin gala jettee akkasii boottee shaanxaan qoqqopheessite sunoo immoo mana kiraa jijjiirte fati'a. Amma immoo mana keessa deemtee dannasti jechuudha. Nutiin galta jennee si'ee naati mana keessa bashannantaa jedhaan warra koomanti fatiyaan akkanatti uummata piraankii goote jechuudha. Imimmaanii fi kaluu jira haadha imimmaaniitiin maal jedha uummanni edaa. Fatiyaa imimmaan baay'ee qabdi isheen hin bootti gara kaaniin amma immoo kolfiti akkamii waan immaan namaatu namaan galu jechuudha. Gizee takka boo'u, gizee takka kolfu, gizee takka sirbu, gizee takka dannasu waan immaan namaan galu walumaafu. Namni nan gargaaru yoo akkana godhe malee namni nan gargaaru jettee mala akkas goote amma immoo galuun hedduu dhiisee jira jettee jirti. Fatiyaan waa'ee galiinsaa jala sarartee jirti. Jireenya ofii amma chachaatee jiraachuu barbaaddi. Algaa gaariirra rafuu barbaaddi. Takka algaa gaariirra rafne jettee jirti. Jireenya biyya namaa osoo haga fedhan algaa gaariirrallee rafanii nama hin gammachiisu jechuudha. Lafallee rafanii algarrallee rafanii jireenya biyya namaa haga keessa ta'an gammachuun qabu maaliif maatii ofii guutuu bira waan hin jirreef jechuudha adda ofii waan ta'aniif gammachuun qabu algaa fedhan irra hojjisan biyya kanatti jechuudha. Osoo maatiin ofii nama bira jiraatee firaasharrallee ciisanii gammachuu qabanii maaliif walaakin sababa dalagaan hin jirreef jechuudha. Osoo dalagallee hin jiraatee maatillee nama bira jiraatee namatti tolaa jechuudha. Akkasii jireenyi addaa kan maatiin nama bira hin jirre osoo algaa fedhan irrallee ciisanii kama yaaddoti jechuudha. Akkasii fatiyaan algaa gaarii barbaada jette rabbi alaafisu rabbi jaarsalli si yaa baasu ka mubeen jaartii qaba maal irraa goota miti yoo dhufte na wajji ciifta algaa bitadha jette rabbi si yaa laafisu. Ati asuma taa'e duraayyuu uummanni harkirra caalani hin galinii siin jedhani. Ati uummata piraankii godhaa jirta. Garuu sii milkaa'ee jira piraankii hojjechuu keetiif sii milkaa'ee jira. Akkasitti fatiyaan piraankii hojjettee jirti yaa uummata keenna.
waa'ee deemsaa jijjiirtee jirti. Ansi jabbumar waa'ee deemsatu yoom dubbadhe garam galaa garri galan garamii jedhaarti iyyuu faallayyu amma akkasii muubee abshir si bichaa miti nuu saalfannee waan jennu wallaallee cal'ifne maaliif kuni wanni akkanaa kun amma achi akka nama rakkataan amannee nama taasisa. Namni akkamiin nama rakkataa nama dhugaan galuu barbaadu nama dhugaan rakkatee akka amananii waan nama saniin gargaarre taasisaa jechuun wanni akkanaa kuni. Osoo dhugama ta'e bareeda dhugama jiru namni maaliif gizee biraa nama amaneetiniin waa nama gargaaraa jechuudha waan dhugaan taane immoo osoo namni sunuu rakkoo cimaa keessa jiraate shituun sobdi gizee maraa firaankii dalaydii gizee maraa ni kijibdii namaan jedha akkasii rabbiin si yaalaafsu fayyaa isin jettullee yoo fayyaa saniif gara akka itti galtuun dhabdee haftu taate rabbiin haa fayyisu. Akkasii fatiyaan akkasitti waa'ee galiinsaa jijjiirtee jirti. Ani yoom dubbadhee waa'ee magariisatu yoom dubbadhee jettee osoo viidiyoon isii tiktookii keessa ciisu tokkoon isaati waan gowwaan qabe waan waraqaan qabe gadi hin dhiisu jedhama maaks Oromoo. Viidiyoo kan kee tokko isaatiin tiktookii keessa jira bara. Osoo atillee dileetu goote tiktookii keessa abadan hin dhabamu viidiyoon kan kee jechuudha kan dubbattee hin dagatte torbee kana keessa dubbattee bara. Waggaa geettesee taa'u dubbatte gara biyyaa galaa asitti nyaadhee dhugaa hanga yoom nyaadheetumaan dhugaa biyya kiyyatti galuu qabaa biyya kiyyatti galee jijjiiramuu qabaa jettee Dr. Aslika dubbattee hin dagatte moo akkami? Ani waa'ee magariisatu kan dubbannee jettu maaliif abjuutu dubbate reega fatii ati hin dubbatin moo fatii biraatti dubbate? Namni yoo kijibuun saalfataa yuusiin danda'amu normaal haa. Wallahi kolfanne jecha normaalii haasofte aadidha. Kijibaniin illee rakkoo hin qabu namni yoo kijibu sanii fuula saalafu nama afoon dhaabatu. Astagfirullah wallahi nama gaaramta diraamaan kan kee baay'ee tokko nama gaarama fatiya. Namni saalfataa ati waa takka nama haasawa normaalii haasa'ee jechuudha. Nama saalfachiisu jira nama kabaju jira nama amanuu jira. Kanaaf fatiyaan akkanatti firaankii nurra dalaydee galuun hedduu